Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan obboloota koo kan biyya keessaa fi kan biyya alaa hundumti keessan akka jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan nagaa kooti nagaan na bira jirammoo simbiraallee akka jiraatu abdiin qaba hundumti keessan obboloonni koo lammiin koo kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan kan addunyaa guutuurratti argamtan baga bara haarawaa geessanii amiin baga walumaanuu geenye hundumti keessanuu baga geessanii baga nama guyyaa kanaa nama yeroo kanaa taatanii waaqayyo eegee hunduma keenya guyyaa kanaan nu ga'e kan baranaan nu ga'e egereenis nu haa ga'u inni akka baldii fi balleessa keenya osoo laalle akka hojii harka keenya akka dubbii afaan keenya osoo laalle isa eegee guyyaa kanaan nu hunda ga'e maqaan isaa yaa ulfaatuun jedha. Kan bara nageenya immoo egerees akka geenyu abdiin kan isaati hundumti keessanuu idduma jirtanitti baga geessanii baga bara haarawaa geessanii isiniin jedha. Barri kun immoo hunda keenyaafuu bara gammachuu bara tokkummaa bara jaalalaa bara itti biyyi keenya nagaa argattu bara mooyyuutu lammiiwwan keenya kan beelatan kan rakkatan keessafuu ummanni keenya ummanni baalee kam argitanii yoo isaan laalan waan jireenyas nama jibbisiisu waan namummaa ofiitillee dhugaa namummaa ofiitillee waan baay'ee nama gaddisiisu garuu ka waan waaqayyo fide waan inni fide mooyyutu maa fiddee hin jedhamu kun mooyyutu akkuma fidetti waaqayyo guyyaa tokko uummata kanarraa illee rakkina kana inni hin danda'a inni nu biratti amma daqiiqaan takka sekondiin takka waan wayirra ooltu nutti fakkaatu garuu waaqayyo biratti sekondiin takka gatii guddaa qabdi waan ta'eef inni sekondii takka keessatti seenaa uummata kanaa jijjiiruu danda'a uummata kana beela kana keessa baasuu danda'a waaqayyo hin danda'a uummata kana isaan bira dhaabate beela kana keessa isaan haa baasu biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu tokkummaa keenya nuuf haa cimsu rabbiin waaqayyo hin danda'a wama kamuu wanti isaaf dadhabame jiru wanta namni dadhabe kamuuyyuu isa biratti waan danda'amuuf inni bichaan uummata san bira haa dhaabatu inni rakkataa keenya rakkina nuuf haa baasu beelaa keenya beeluu nuuf haa baasu kan dhibame immoo nuuf haa fayyisu ummata keenya immoo afaan isaanii tokko godhee biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu yoo nageenyi jiraate yoo biyyi nagaa taate ollaan kee nagaa bulee jennaan nagaa bulteennaa yoo ollaan kiyya nagaa bulee namichi yoo biyyi ofii nagaa ta'e obboloota koo biyya namaa keessatti illee xaarratan biyya namaa keessatti illee waa hedduullee ta'a yoo biyyi keenya nagaa ta'edha nullee boru sanitti gallee kan fayyadamnu jechuudha. Malee yoo biyya ofii nagaan qabaatin homa har'aa biyya namaa kana keessattis hundumtuuyyuu biyya namaa kana keessa of jijjiiruu fi malee biyya namaa keessatti hafuufi miti diinqa ormaa keessa rafan malee itti nafan jedhe Oromoon boru hundi keenya olis bararru gadis barartu allaatti reeffi lafaa san bakka feenes deemnu booddeen keenya galgalli keenya biyyuma keenya waan ta'eef rabbiin hin danda'a waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu biyya keenya biyya namni irraa dheessu osoo hin taane biyya namni itti dheessu nuuf haa ta'u dhugaa yoo haala hunda laalan baay'ee waan namatti ulfaatu baay'ee haalaan nageenyaa haalaan immooyyutu bakka biyya keenya keessatti natu beekaa natu bulchaa kanatu baay'ate inni hin danda'amu bara kanarra biyya keenyas biyya nagaa nuuf godhe uummata keenyas kan beelan dararamaa jiran immooyyutu kanarra daa'imni afaan hin beekne kama argaa jirtan dhugaa miidiyaan kamuu nama jibbisiisa keessafuu waa'ee bakka haala nageenyaa kama argitanii irra dhufne keessafuu kan bara kanaa keessaa nabsi isaa maaroo gaacee hundeessaa kufe nageenyumaan argine hundumaafuu garuu galata isaati garuu mooyyuutu haala uummanni baaleetti beelan dararamaa jiran kana keessatti dhugaa yoo garuu isaasan suuraa isaanii viidiyoo isaanii ilaalanii abbaan qabeenya kan namaa kennus isa
kan namarraa fudhatus. Garuu namni fayyaa qabu namni mooyyutu dalagatu tokko hundaa ni argata. Garuu warra odoo uummata sallaalan algaa gaariirra galanii ciisan, warra osoo uummata sallaalan nyaata gaarii nyaatan, warri osoo mooyyutuu qaban uummata kana osoo laalan zim jedhani dhugaa boruuf isaan gaafata. Seenanis isaan gaafata, waaqayyollee irraa isaan gaafata. Gaafa of geesse bichaa miti ati kan nama bira dhaabbattu. Gaafa sirraa tarrafee miti ati kan lammii keetiif yaaddu. Gaafa sirraa tarrafee miti kan obboleessi keetiif wayin qabdu tokkorraa kan kennituuf. Ati yoo lama qabaatte tokko obboleessa keetii kennuudha. Yoo mooyyutu tokko qabaatte nuusi obboleessa kee rakkate sanii oolte nuusi ofii yoo oolte. Waaqayyo immoo gara fidees dachaa san lama sii godhuun hin beektu. Garuu osoo qabdu haa'ii kanarratti gaafan of ga'een namaaf oola hoo jette. Beeluun qanii namaan qabdu, dheebuun qanii namaan qabu, wantumti kamuyyuu sa'aatii namaan qabu. Qoonqos akka qoonqoo keetitti ilaaluu qabdu, dheebus akka dheebuu keetitti ilaaluu qabdu. Kanaafuu warroonni akkasii warroonni abbaa qabeenya jedhamu. Warroonni mooyyutu haga tokko qubni namaa kun walirra jira waan ta'eef namni walumarra jira. Warroonni akkasii warroonni odoo waa qaban uummata kana laalanii dhugaa zim jechaa jiru. Nama osoo hin taane inni lubbuu kan uume isaanitti ilaala. Garuu warroonni qabdan mooyyutu warroonni hojjechaa jirtanis haga qabdanii waan qabdanirraa uummata keenya kana bira dhaabbadhaa. Bara kanarraa mooyyutu bara itti rakkinni uummata keenyarraayis mooyyutu biyya keenyarraa illee rakkinnimti jedhamu badu nuuf haa taasisu. Barri kun bara milkii, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara itti kan rakkate hunduu rakkina keessaa ba'u, bara itti kan dhibame hunduu fayyu, bara itti hunduu wanta yaade argatee itti milkaa'u inni nuuf haa taasisu. Inni wanta dadhabe tokko hin qabu, isa biratti wanti dadhabamu hin jiru. Inni tokkummaa nuuf cimsee, inni jaalala nuuf kennee, jaalalli waa hunda caala, tokkummaa waa hunda caala, waliif dhaga'uu waa hunda caala, walamiirra ol gorfachuu waa hunda caala waan ta'eef inni jaalala jidduu keenyatti haa baay'isu, jibba nu jidduu haa balleessu, kan amantaan lagaan gandaan uummata ta'ee wantuma kamuyyuu addaan qoodu inni hin danda'a waan ta'eef inni tokkummaa keenya nuuf haa cimsu. Uummata kana mooyyutu waan qabdan hundumti keessanuu ammas warroonni bira dhaabbachaa jirtanis inuma jirtu. Garuu mooyyutu warroonni kuuwwanis in tuffatina sumunis qabaattan doolkis qabaattan waan dandeetti keessanii waan qabdan irraa. Namni gaafa du'ee olii bo'uun bu'aan qabu, gaafa lubbuun namaa dabree habeet jechuun bu'aan qabu, gaafa mooyyutu wanti tokko namarra ga'e miidiyaa kanarratti kan irraa haasa'u kuma ta'uurra gaafa namni tokko rakkate kan bira dhaabatu odoo kuma ta'e, gaafa namni tokko rakkatu odoo kan bira dhaabatu kuma ta'e, gaafa namni tokko waa ta'e garuu kan miidiyaa kanarratti gadi ba'ee wanta nama sanii irraa haasa'u kumaataaf beekanis wallaalanis. Garuu nama rakkate tokko bira dhaabachuun hagas hunda. Kanaafuu obboloota koo akka keessaniititti ilaala. Qoonqos ta'ee wantuma kamuu akka keessaniititti ilaalati bira dhaabadhaa isiniin jechuu jaaladha. Obboloota koo, hordoftoota koo, isin anaaf qaaliidha. Hunda keessanuu rabbiif jechan isin jaaladhan isiniin jedha. Iddoma jirtanitti ayyaana gaarii, iddoma jirtanitti barri bara gaarii, bara itti waan yaaddan argattan, bara itti milkooftan, bara itti hojjettanii wanta fedha keessanii guuttattanii nu ga'e jettanii biyya sigdatii kan keessa jirtanis kara biyya keessanii galtan, bara itti biyyi keenyas immoo tokkummaaf jaalala argatu, bara itti mooyyutu namni kamuyyuu kan nama ta'ee namni dogongora hin jiru, bara itti namni kamuu dhiifama waliif godhe wal faana jiraatu haa ta'u. Anis asumaan obboloonni koo hin beeku tariiti
ilma namaa ta'e kan dogongorre hin jiru kompiitaruun dogongora waan ta'eef asumaan namoonni osoo hin beeknes natti muufattanoo jiraattan dhiifaman isin gaafadha maaliif bara kana keessatti bara haarawaatti seenna waan ta'eef asumatti hafa jechuudha. Kan qiimii qabates asumatti gataa kan immoo iyyuu bakka hin beekamu wantuma kamiyyuu kan qabate sun asumatti hafee barri haarawaa waan haarawaa seena waan ta'eef anis daawwattoota kootiin hunda keessaniin isin anaaf qaalidha isin anaaf obboleewwan kooti jechuudha. Kanaafuu dhiifamaa wanta balleessis hoo jiraate ta'e isiniin jedha. Dhiifamni immoo waa hunda caala. Dhiifama jechuun waa hunda keessa waan guddaadha. Namni dhiifama nama gaafatu tokko nama bal'isee yaadu nama mooyyutu waa hedduutti bakka. Kanaafuu dhiifamni waa hunda caala. Dhiifama isiniin jedhaanis gama kootiin barri kun bara nagaanuuf haa ta'u, bara tokkummaa, bara jaalalaa hunduma keenyaaf haa ta'u, iddoo jirtanitti bara gaarii mooyyutu kan hojii isinitti baay'atus bara kanaan booda hojiin isinirraa qalalu kan madaamin teessanillee isinitti nyakkiftoo jiraatte bara kanarra isinirraa afaan ishii akka nyakkifne barraarofti kun jechuudha hin jijjiira waan ta'eef isinirraa haa diddiiroon isiniin jedha. Kanaafuu asaasinitti baay'ise haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti iddoo jirtanitti horaatii bulaayii deebanaa isiniin jedha. Bakkan badii qabutti bakkan balleessetti na oofalchaa'ee iddoo jirtanitti fayyaa nagaan isinii hawwa. Hunda keessanuu waaqayyoof jecha isin jaaladhaa isinin kabajaa iddoo guddaan isiniif qaba. Har'as borus jabaadhaa wal faana jirraa olaa jajjabeessinuu harka walaa qabannu fuuldurri keenya hunda keessanuu abdii waaqayyoo wajjiniini abdii tokkummaa keenya wajjiniini fuuldurri keenya hunda keenyatu ifa. Jabaadhaa isinin jechuu jaaladha. Hunda keessanuu isinin jaaladha. Bye bye. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinu.